honge jamsa fite galare loning nadir madajeti fontuna havone nadir madajeti fontuna havone dagaya laba wanjatu lamene dagaya laba wanjatu lamene honge jamsa fite galare loning nadir madajeti fontuna havone nadir madajeti fontuna havone namo hadagayumo hundi walima takar hanagarera ko walilama kango nadiro me malimaluma lawan turadu me kaban harkauma namne dirmal chofe kaburna suma namayu ha gonungo wanuraye gama tanar haya jabanga ganga tajir turakoni nadir madajeti fontuna havoni tana tumudate lamite dagayza medagya o ya labiya khaisa jibril chuta tubate mukha khaisa jabatuningala jate kariyasa kanya dise namu khafi khaisu maisa ya o ito numa wali fapolayzanga tanan si odaysa ye dagaye buraninge nadir madajete fontuna havoni dagaya lallaba wanjatu lamene dagaya lallaba wanjatu lamene honge jamsa fite galare loninge nadir madajeti fontuna havone nadir madajeti fontuna havone jamsan harka fite kori fregalam beilad hasani me kanumalala namame katami kufechi sabelang ayenge hinka buanya tuhungu belanore bulang yana marrajate butudira dala bona totulfate dem tu partokolanga lamite isalala kata de belani nadir madajete fontuna havoni gama fi gamana namote dirmadanga dekatu gudato me wangkaptam foda wangkani tarapu marati sapadai araisani khananga boru folkayadang ebir hada pada inge me wangkapdadini nadir madajeti fontuna havoni dagaya lallaba wanjatu lamene dagaya lallaba wanjatu lamene honge jamsa fite galare loninge nadir madajeti fontuna havone nadir madajeti fontuna havone duran huwa khananga harkisin debile itum hajirtani sinirra namne jannata katu khandine dadamnge isini ya khadu rabbin khannan dumne warra umri sani wan khannatun damne rabbi tatu malenge namatin hajamne khanna duman kabne si ha khadnu rabbi nadir madajete fontuna havoni kaba chungari danganga sanu khennan tolanga nama bheku khenna sanitu bolola khenni rabbin jaza borusi khabalaye takka ghalanne se khudani nigalanga namu ankenne bo borutuma ola galata si boru rabbira khajela e borusi galaye daja daja dani nadir madajete fontuna havoni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Obboleeyyan keenya jaalatamoo fi kabajamoo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meegaa
bilaash hin dhufne nuti wama nu fide jira duruu zaatanan dhufnu hayyee sesseenaa bakka jirtanirraa akkuma seentanii sheer walirra godhaati sesseenaa akkasumatti obboleessa kiyya Ustaaz Ibrahim Abdullah ni beeytanii Facebook irratti namni hedduun keessan ni beeytanii asiinis obboleessa kiyya Sharaf Mahmadiin nabiratti argama haala kanaan dhiyaanne waan dhiyaanneef qabna dhimma dhiyaanneef qabna waan dhufneef qabna isinis saniifuu sheer walirra godhaatii sesseenaa isiniin jenna hayyeeme irratti salaamaddu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراتي داف دفني تيجو ما في بارك الله فيك كيف ستجر تاعتهم دكتورة تتشهني أيه شرف حتيس سانير السلام مردو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء برا كم تركما قرات ما دمناكما أستاذني في جيتي. أنا قرات مجابات نبدأ جركما سنة كلي بيرا كانت. جزاك الله خيراني أبليان كينيا أكما بكمو يرون أما خيسة جرخون يرو أمني كينيا اتبالان اتخونجن أمسادا إمالمانا إرثروران waati miti kan akkana goote hongeen kun kan nama kan akkana godhe yeroo takka qofatti waan ta'ee miti bakka waggaa lama roobni jira bakka waggaa tokko guutuu roobni jira gaalaa fi loonii fi re'een kan lafa dadhawanii dhuman waa yeroo takka qofatti irra ga'ee miti uummanni kun uummata duraan nama gargaaraa ture uummanni keenya kaarra gargaarsi guuramuuf jiru kun ummata gargaarama as ga'e miti ummata gargaara as ga'e malee saniif duniyaan yeroo takka oli yeroo takka gadi inni har'a qabu boru dhaba taha inni har'a dhaba boru qabaata taha adeemsi jiruu duniyaa rabbiin gara fedhe oofa hundaafuu diluma teenya rabbiin bilaashiis musiibaa gurguddaa kana namarraan kaa'u sababuma badii teenyaatiitu dilii teenyaatiitu kana fidee rabbi nurra haa kaasu gahee tawbaa gamasaa deebinee rabbiin nuuf haa dirmatu gargaarsi ilmi namaa godhu ni dhuma ilmi namaa ifi fuudha bakka keetiiti hangi inni qabu woomati qooma haajaa qabu farra if qabee namni kun nan gahu jee hirmaata malee quufee irraa lafatti hafteetii miti saniif gargaarsi ilmi namaa ni dhuma gargaarsi hin dhumne kan rabbii qofa harka namaatiin gargaaramoo kanaas uummata keenya irraa rabbi haa kaasu akkasuma wanni yeroo kana dhufe kun beeltii uummata keenya buute kun an akka nama tokkootti gingilchaa na fakkaata as keessa amma hayyoota yoo jenne nama hedduu hayyuuf yaammanna qabsaa'aa yoo jenne nama hedduu qabsaa'aadhaaf yaammanna lakkaawwan as keessa isa kamtu qabsoon bilisummaa ofirraa kaasuuf qabsaa'uu qofa osoo hin taane uummata lubbuun jiruuf bilisummaa barbaadan bilisummaa waan inni barbaadaniif uummata lubbuun jiruuf yoo uummanni lubbuun jiraate bilisummaatti barbaadde isaan san bilisoomsite yoo uummanni beeltii fixe immoo dachii fi dhakaa dachiirra jiruu fi biqiltuu bilisoomsite wanni gootu wanni fiddu hin jiru saniif hayyuun nuti lakkaawwannu inni arra beeltii uummataa isa yaachisin sanii fi kabeeltii uummataa isa yaachiftu guyyaan itti dabaafannu guyyaa irraati qabsaawaan nuti lakkaawwannu beela hawaasa buute tanarraa kaasuuf isa qabsaa'uu fi kan qabsaa'ulee guyyaan itti dabaafannu arra guyyaan irraan tanaa kun gingilchaadha amma oromoo yoo jenne akka carraa oromoon ilmaan abbaa tokkooti garuu immoo amantii garaagaraa hordofna inni kun beente inni kun kiristaana inni kun waaqeffata inni kun muslima hawaasni kun akkana abbaa amantiittis yaachisuu qaba abbaa amantii muslimaa yaachisuu qaba abbaa amantii kiristaanaa yaachisuu qaba ka oromoo barbaade jechuudha
abbaa amantii beenxee yaachisuu qaba, abbaa gadaatii yaachisuu qaba, abbaa aangoo qabu yaachisuu qaba, abbaa siyaasaadhaaf falmuus yaachisuu qaba, qabsaawaa fi hayyuus yaachisuu qaba, sheekaa fi deeminaa yaachisuu qaba. Garuu yeroo tana keessatti isa kamtu haajaa isaa dhiisee abbootii amantii irras ilaallee agarra, isa kamtu hawaasaaf gabbayee marxifatee kan manatti hin galle imaltuurra oolee bulee hawaasa beela baraaru jira. Abbaa amantii kamiiti isinuma beeytanii hin himu'an. Waan deebina irraa eeggatanii miti namni hundinuu ogguun akkana jee duruu deebisaa mataa keessatti sammuun isaa sarchi gootee fidde. Abbaan gadaa hangam takka beeltii uummataa isa yaachiftee hangam takka gargaarsa godhaa jira. Inni biyya tana aangoo qabatee bulchaa jiru hoo hagam takka hawaasa kun hawaasa inni bulchu jiru hagam takka gama mootummaatiin gama dhaaba biyya bulchu jiruutiin gargaarsi hawaasaaf taasifamu jira. Isa siyaasaadhaaf falmuus paartii amma Oromoon paartii hedduu qabdi. Paartuma qabsatu paartuu hedduu qabdi. Paartii akka paartii tanaatti hoo hangam takka gargaarsi hawaasaaf godhame akka paartii saniitti hoo akka paartii biyya bulchaa jirutti hoo akka paartii mormitiitti hoo jennee yoo laalle waa hedduudha beekuu dandeenya. Sonnin dunuu haa ta'u inni gargaare haa galatoomu kan gargaareen illeen gargaaruu dhabuu isaatiif galatoomu jennaan. Maaliif jennaan duraanii gargaarsa nama saniitiin as hin geenye. Duraanis gargaarsa namaatiin as hin geenye hawaasa keenya. Inni gargaare galatoomaa arraas boruus galatoomaa umrii nu dheeradha. Inni gargaarinis galatoomaa umrii dheeradha. Maaliif jennaan inni gaafa ati rakkoo keessa jirtu rakkoo teessi callise inni sun umrii dheerachuun barbaachisaadha. Maaliif gaafa ati rakkoo san keessaa baatee bal'ina baate balloo teessanis arguu qaba. Sababaa inni rakkoo keessa si bira dhaabbachuu dhabuutiif akka ati rakkoo saniin hin du'in arguun barbaachisaadha. Saniif inni rakkoo keessa nu daawwatuu fi inni rakkoo keessa nu daawwatin kan nu bira dhaabbates hundinuu galatooma wanni jeef saniif akkasii inshaallah anaa fi ustaas Ibraahimii fi akkasuma Sharaf Mahamad nu sadeen waliin taane gargaarsa nutis xiqqaattullee hancufti idaa galaanaa taatii jaan akkasii bar. Akkuma sanitti cirrachi xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune akkuma jaansan raroon gaalaa xiqqaattullee taharree nan qabtu akkuma jaansan nutis waa hanga tokko waan gama ijoollee teenya tan biyya Saudi Arabiyaa jiran gama isaaniirra hirmaana gumaacha hanga tokko kan nu gahe nutis waan nu gahe hawaasaan ga'uudhaaf inshaallah mariis xumurree jirra haala barbaachisu hunda xumuranne argamne inshaallah wanni isinii dhaamadu du'amu qofa nu gootan nagaan guduunfaa hanga isinii kannamte akka hawaasaan geenyu nagaa rabbi biraan isin haa geessisu jechuma du'aa qofa nu gootan malee waan biraa isin kadhachuuf hime namni gariin Allah hedaa kadhaafis liiviin seentan akka nuun hin jenne qofa asumaan dhaamachuu barbaada. Maaliif yeroon tun keessa yeroo rakkoon nama silaa naman kadhanne hunda rakkoon nama kadhachiifti bara waan duratti hin kadhanne rakkoon nama kadhachiifti saniif rakkoon jiraatullee nuti kadhaan barbaanne akkasii inshaallah nutis waan hanga nu gahe hawaasaan ga'uudhaaf karaa seennee jirra inshaallah yoo rabbiin keenya fedhee boruu imalarra turraa jechuu saniif du'aa kan nu gootanis isiniin jechuu barbaanna. Akkasuma namni nu hawaasa kana irraa dhalanne hawaasa keenya foon keenya lafee teenya hawaasa jireenya waliin qabnu du'aaf jiru waliin qabnu dhiiga keenya rakkoo isaanii ba'achuun dirqama keenya. Saniif namni gargaaruu barbaadan gareen hawaasa gargaaruudhaaf banamtee gara ustaazotii fi sheekan keenyaatiin akkasuma nama hedduutiin deemaa jirti. Saniif gara garee isinii mijjooyteetiin hawaasa gargaaruun dirqama keessanii qarshiin 10 tanate kannitu nama rakkoon itti jirtu saniif qarshiin 10 dhibba. Qarshiin 10 dhibba. Maaliif buskuta qarshii 10 bitatu dhabee inni beeloo jiru qarshii 10 yeroo harkate kan nama 100 harkatee gammada. Yoo 100 harkate kan nama 10 harkatee gammada. Saniif ati ka qabu sibiratti qarshiin 10 sibiratti huma hashara shifuutti nayitu. Garuu immoo inni rakkoon itti jirtu qarshiin kurnan sun isa biratti
waan guddaadha. Saniif waan kannan xiqqoon qabdu waan qabanii rabbi sodaatan akkuma jaansan waan dandeenyuun hawaasa gargaaruun dirqama. Rakkataa isa sadaqaa kana tokko karaarra ta'u qarshii takka ofiishaa qabaate sayyoo kan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Akkasii gaa inshaallah gaa maal jaan afaan oromootti isaanii tokko dheedaan lafan fixuu jaanii akkasii inshaallah dubbumaan waan keessaa naqootuutu akkana dubbiin dheereessisa malee dheeressuuf illee hin dhufne akkasii gaa inshaallah gara ustaaz Ibrahim Abdallaattiin isin dabarsa isa wajjin turtii gaarii. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بلد الإسلام عندهم من كيسانو تكا قدان ديرا دلان ورد جديد تشيرت أرغمتن هندي كيسانو بقى جراتن بقى جراني أكا خناس بقى غرتن أكا خنا رحمة ربي ننقرسيسني على كل حال أكا عدد هدو غنا أركو في اللي جراتن جيتشو إن شاء الله نمني الدنيا تنرجرو واحد دو أركان تيف تناف جتشو إن شاء الله أكو مرة أستاذ كدير جاني نمني خنا الرجرو قبابسي تناف مال تجرى جنان إن شاء الله وانجرو نمني هندينو نبيخا أما أنت نكايستي تمساسني غره هندانو يتشو غره غرتي شاميني برو أقسم الله أستاذ أنس محمد أقسمت اللي دكتورة قلبي المنما أستاذ رايا أبا مجا غميس نما قام فون نما دير نما قوت نما إسان اللي اتجرني يتشو ما شاء الله خناف أكو مرة أستاذ كدير جاني تقاتل اللي رارون قالا هرنا نقطو جتشون أكبر بعدين شفتي داغلانا تيجاني بروايان مكسات اللي هدو تنا كيسا أران تنا أمان تنا فلانه akkasitti jechuudha gartee maaliif wanni jira hundinuu maal jambar gulama jazallahu shadaa'ida janibar hamtu rabbi jazaa galchuufi maaliif jennaan gingilchaadha akka ati baantu sani addunyaa tanarratti beektaa taarata wataaraadha hundummaanu oromoon harki tara walli qaatte wanni kun tarii abbaa fedherraan dhaqqabuun ni mala jechuudha abbaa fedhe abbaa irraan hin baane hin qabdu waan namni keeshaa fudhatee akka gartee wannaadhaatti jechuudha ifi namni wal godhuu miti jechuudha tanaaf obboleeyyan islaamaa hundummaan keessanuu akka reef obboleessa keenya jee nuti illee inshaallahu ta'ala waan obboleeyyan keenya gartee nutti erganiin obboleeyyan keenya kanatti erganiin waan xiqqoo qabnu gartee gudunfinee akka fedhellee ta'u guyyaa lamaa sadiillee wanni kuyyoo nama oolchite waan juun gara inshaallah imala keenya boruuf irra jirraa jechuu gara gaara mul'ata yoo rabbiin nuun fedhe jechuu inshaallah imala nagaa akka nuuf ta'uun hawaa akkasumatti illee mi'asmaan gara Dr. Sharafiin isin dabarsa yoo rabbii walitti dachuuf carraa nuuf hannamee birooda walitti dachaana inshaallah mee Dr. Sharaf maal jettan mee isin ofirratti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Wabaayyaa ta'uu dhugaadha amma wanni jechuu barbaadu gama kiyyaanan amaanaa nu kennante kana nus warra galmaan ga'u rabbi nu haa godhu akkasumas obboleeyyan keenya warrattan hongeef miidhame kanaaf kan gargaarte warri kana gurguddoo isaanii rabbitti haa kennu gurguddoo isaanii rabbiin bakka haa buusuuf itti aansuudhaan ammoo kan kannatillee rabbitti kannee qalbii isaa jiisee rabbi akka miidhamaa isaa bira dhaabbatu rabbi isaa godhu akkasumas nullee warra amaanaa san galmaan ga'e ummata amaanaa nu kennuusan ummata miidhamaa san biraan ga'e raawwatu rabbi nu haa godhu kana ala waan hin waan qabu kanumaafuu bakka inshaallah achi booda imaanaa wayittii bakkaan keenya booda ga'uu fi ga'uu dhabuu isaa booda ammas haaluma kanaan isin ibsina achumaanuu gara ustaazota keenyaatti isin dabarsa jechuudha. akkasii inshaallah Dr. Sharaf hedduu galatoome inshaallah akkasii akkuma Dr. keenya jaani warreen kannate rabbiin gurguddootti haa kennu maal jambar namni waan qabu darbate sodaataan ja'amuu jaan namni waan qabu darbate sodaataan ja'amuu jaan dhugaadha xiqqoonate kannitu sun akkuma kadhabeef guddoodha akkuma ja'amu san namni waan qabu darbate sodaataan ja'amu saniifuu waan harkaa qabdu isa beeltetti jirtuuf darbuun dirqama keeti amma naannoo gammoojjii tana keessatti maal jee Sheekh Abdulatiif rahimahullahu
nama tokko ka gaalli 60 duraa dhumee jira jedhe. Nama tokko ka gaalli 60 guutuun duraa dhumee jira jedhe. Nama ajaa'ibsiisa wallahi. Nam tokko ka gaalli 60 duraa dhume. Gabaabatti hawaasni kun qabeenyi isaan qaban keessattuu naannoo gammoojjii Mayyuu, Gola Odaa, Malkaa Balloo, Minoo naannoo gammoojjii afaan tiifattootaa jiru kun wanni isaan qabeenyaa qaban beeyladaa yaasan tana. Gaala isaanii, re'ee isaanii, loon isaaniiti. Horiin kun duraa dhumuun, gaalli kun duraa dhumuun maaliin jeen abbaan akkasitti gaalaa fi horii fi re'een duraa dhuman kun akkuma lubbuu isaa if hin fannisiniin jedhe. Wallahi dhugatti namni kun mooraan guutuun akkasitti duraa dhumtee ifi lubbuu isaatiin hafee mooraa isaa duwwaa gaafa argu inni kun katakkaa jireenya isaa guutuu keessatti beeyladaan addan bahin beeyladaa tana qabeenya guddaadha isaaf qabatee ittiin jiraatee ittiin ilmaan isaa barsiisaa ittiin ilmaan isaa guddisaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa akkuma seentaniin sheer godhaa walirratti akkasii gaafa arraan tana horii qabu san guutuu dhabu akkamitti if hin fannisiniin je namni sun akkasi dhabee wallahi sabrii guddaa qabaachuu nama agarsiisa. Jalaa'uu nafu namni if fannisa bara. Amma sanimi if fannisa nama qarshii kuma kudhan darbuudhaaf bari amma irra guddaa maraataa magaalaa tana keessa jiru garii maallaqa hoshara lafaa jimaatuun guurtee fi qarshii kuma kudhan kuma 20 taarakaa badde jecha maraatee kaartoona walitti ciree lakkaa deema maraatee san jecha sammuun tuqamtee inni gaalli 60 mooraan guutuun duraa dhumtu gaafa fayyaa ta'ee jiraatu sabrii akkam qaba namni kun. Wallahi ummata keenya rabbi haa dirmatuu fi waan jaan nama wallaalchisa tahullee rabbi nurraa haa kaasu yoo rabbi namarraa kaase gaariidha. Gara deebinee badii teenya irraas tawbanne rabbiin tawbaa teenya nuuf haa dhagahu rabbi nurraa haa qeebalu. Akkasii insha Allah rakkoo hawaasa fi hubatuun barbaachisaadha. Amma hawaasni keenya ijoollee fi asiifuu biyya tana keessatti rakkinaa asii dalagannee if jijjiirre jettee biyyaate tanarraa hawaasa keenya takka waan eenye. Maaliif namni kun bal'ina irraa hin deemne bara. Bakki dhaqees biyya ambaa bakki irraa deemes bakka isa rakkifte. Saniif mucaan kiyya ka deemee Yaman dhaqe, ka deemee Suudii dhaqe, ka Dubaay dhaqe, ka Somaalee jiru, ka Jibuutii jiru, ka biyyoota garaagaraa jira namni keenya. Ka deeme kun ilmi isaa ka biyyaa beesuun dalagatee if jijjiiree jireenya isa sanii bareedaa hawwaa ture malee hawaasni keenya. Ichi jiraatee haa ana tajaajiluu jechuu hawaasa keenya ni achaan turre. Garuu immoo nama ifiifuu rakkatee asii deemee biyya namaa dhaqe ifiifuu biyya ambaa keessatti nama jalaa dhokataa mootummaa biyya sanii jalaa miliqaa jireenya isaa dabarsuu jiru wanni itti haajamsiise rakkoo hozoon fedhin mudate kana. Musiibaa rabbiin buuse tana musiibaa tana rabbiin nurraa haa kaasu. Akkasuma ijoollee teenya biyyoota garaagaraa keessa jirtu kunis kaayidhaa jirus ni jira. Ka akki dhaqeef milkaa'uu dhabeefis ni jira. Ka deemee karatti hafees ni jira. Akkasuma ka du'ellee ni jira. Inni osoo deemuu karatti sun inni ichi dhaqee hidhamee maneedhaa jiru sun arra osoo waan niyatee asii kuteef san keessa dhaqee jiraate wali bahee fi niyaasaa sanii wal harkatee jiraate namni isa san dura hawaasa kana gargaaru hin jiru. Nu kaasee kun hawaasa qixa isa sanii hawaasa gargaaru. Akkasii bar dhugaa maaliif nama beetu dhiifama sin afaanitti illee bar maaliif jennaan wanna bar maali almusaafiru qixaatun min aladhaabi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalam maaliif jennaan dhuguma nama ala beetu waan beef beeka ollaan akkam nagaa bultee beeka akkatti bulee abbaa beeka jettee Oromoon waan namarra dhaqqaba yeroo hundaa duba wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkasitti waan namarra dhaqqaba kan beeku nama bee abbaa gubateetu ibiddakatti wannatee beeka jechuudha. Maaliif li'annahu ijoolleen tun ammaan tana warri gartee hanga kana lammii ifiitiif gartee qoonqoo jechuun hokkee maaliif wanni hamaan wanni fuula namaa dhaabbachuun akka hundattuu hamtu haa ta'u garuu beelaan fuula namaa dhaabbachuutu irra hamtu.
maaliif wallahi san gubbaan amma ijoolleen tun karaa baharaa gurraacha kana lubbuu ifii jibbitee akka ajaa'ibaatti dallaallee akka gartee kaartoona wannaatti asii gad isaan darbaa achi dhayxe rahmata hamma kana qabaattee bara laakiin rahmata inni bar nama akkanatti mataa jabaatee dila kana deemirraa hin eeggamu ture bar. As keessa amma irra abbootiin qabeenyaa hedduun isaanii karabaatti suufitti kaanii tiktooka gubbaadhaa akka Mansuur Jamaal fa'aa helikooftariin bituudhaa deema jaan kana takkaa isaa qarshii takka lammii farjoome jaan hin dhageenye. Bargaa zamana kana waa takka Sudaaniin dhiise gaane. Way siyaasa. Sodummaanuu barbaachisu haqa jirusan baqa isanii himanii akkasuma miti qodara. Qaaba wallahi haqa sanuma himaniin baana. San gubbaan akkasumallee namoonni gariin haqa walii himna namni keenya namni gariin jechuudha. Waan isarraa barbaachisaa hin kanneen nama gaafa gartee ammaan tana gibiraaf mootummaan Itoophiyaadhaa gaafatee ture doolaara biiliyoon takka kanneetu maallaqa Itoophiyaadhaatti biiliyoona 600 fi maali biiliyoona 60 fi 4 moo waan akkasiiti jechuudha. Biiliyoona eegadhu arra gargaarsa lammiitiin miiliyoona takka kan jechuun gibirri irra rakkoo tahee ammoo laakiin rahmanni irra dhiphuu tahee jechuudha. Akkasitti keenya yoo jennellee namaan hin jenne nama keenya nama baddannooti maal jettaniirre numa jenna akkasii mire tunis numa jirtiin baana namuutu beeytan gaa maalin isinii ni beeka namuutu akkasumatti illee wakazaalika nama gaafa wantoota garagaraa waan kaka'u gaafa miidiyaadhaatiif akkasitti miileenaa fi imnaamni maal kan nutu arra gaaf kuma dhibba maal kan dhimmi lubbuuti bar wallaahi hin sinje akkasii tanaaf dhimmi lubbuudha waan jaba shari'aan islaamaa waa hunda dura arkaan islaaminaa dhiisi bira dabrii lubbuun gaafa dhufte lubbuma xiyyeeffatte akkasii bar lubbu xiyyeeffattee hatta hanga lubbuun tun bakka bahuudha beelaan qeeggattee dhiyaatetti waan nama hatu halaal gootuufitti baktii nyaachuu halaal gootuufitti maaliif li'annahaa yoo jiraate namni kun waan fedhee ta'uu danda'a akkasii bar gaafa lubbuun isaa sun du'arraa isa oolte halal nyaata malee baktii nyaatu bar akkana addunyaan tun isimmaan tunuu yeroo hundaa'u maaliif jennaan takka oli takka gadi akkama bubbee jechuudha namni dhaabbatu kun maaliif amma wanta harkachuu amma dhabuu amma bohuu amma kolfuu amma gadduu amma gammaduu amma gaddaa booda gadadoo namni reefu dhabaa amma ni harkata kalee harkata boruu ni dhabaa akkasiin baana geemii guddoo tan amma namni teknooloojiin taphatu tana caalaa addunyaatu namatti taphatu jira quba kanarratti akkasii bar tanaaf wanni dubbatamu silaas dubbatamee jira gara hundaanuu haasawamee jira hammuma kana lammii teessaniif ijoollee teenya saniin maalin jaan wallaahi rabbi sinaa gabbisu diinagdeenillee ganaallee wallaahi maaliif diyaaspooraa jaan gartee warra gaafa dhiyoo tanaa bar ammaas mootummaan Itoophiyaa diyaaspooraa dhufuu deema jee dachii tan haxaawee miskiina lafarraa xaraqee diyaasporoonni hafeensiyaa والشمس تانين بانجوان وجولة تنجتنا دياسبورا ربي هقول والله يتابات بر ربين والشمس أما ربنا ما قد أبر والله بكر كتير بر أكستي مالف ربين إرجان على الصلاة والسلام بر تكون كيسن أنصاران إنه من كتة يتنجبر مالف أنصاران إن كتة إني أرجع ربي النان إنسان كون أمة أطورك كويس يرورك كنتي جولين تنبر يجي في رنا ما كتير نسكيلو في ربو خنتي بر أكيد إنسان فيدن أرمني هالكني جويا لوركتشا يا حبش يا كلبي لعنة الله أكيسان جانسان غاني بيتابر أكيس جتشا هنگا خنا تاني إمالك إننا جا ورط من ربنا هتايسو خير الكلام ما دل لو قل على المرامي يعني بر أنا جولتنا في دواي كذا جولتنا جولتنا قرتي جاي إن شاء الله أريد لك أبغى بعد دواي تنا فردو قبضت دام كذا أبغى دكتور أستاذ كدير فان برجاني كمان عقبا خدوشاني تكاني لنا بلاممان كبا خانم ربي أفرد سوكا أكاسيتي جولة تنيتنا اللي ربي هاجبسو ديني دي ربي هاجبسو بلا إنسان التياد دي ربي سانا هنكسو الدنيا آخرت ربي هامل كيسو وان إنسان برباد ربي التين هاديسو بك إنسان فدان بك أمني إسلاما لكو بربادو هند ربي سان هاجيسو بلا الدنيا آخر ربي سان الراحة فجيسو يا ربي آمين مد رزق إلى ربي هابنوف مد جنك إلى ربي الراحة قبو تخيرهم درب اتهاقب هاتيرا قرتي خاق أرشيتي ميخ أرشي رحمن ربي سانا ركب حركة فياتي ربي سانا ركب حقب يا ربي آمين إسان كان انقر في بلاء حاسد عيزتي سانيتي وجي ربي ولدتي سانين كازن والله خرا قرتي أدوبين بات ربي سانين باسن خرا قرتي قاية وانش الراقة خير الدنيا خرا ربي سان جلان فجاسن أبو رحمن دين دي بلا خرا ديم طفاني سانين باسن تقرتي قاهد أمتي بلا ربي تنفتازن يا ربي آمين
إلهي دنديتك ربي تنفتازن يا ربي آمين وابليسني من هدات الرب سان باسن أبو شرطة فارك الرب سان باسن يا ربي آمين اللهم آمين أكست لكم ستني من يالات الرب سان باسن عمري ساني رب سان قبابسن أكن تاني الروح رب سان كيسان باسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كستي الرسالة مداني تمر إن شاء الله سلام مغربات النجو جيران akkasii egaa obboleeyyan keenya jaalatamoo fi kabajamoo isinummaanuu yeroo teessaniif qabdanii gariin keessan waa hojjechaa ti kan nu daawwachaa turtanii inshaallah akkasii akkuma isiniin jenne kana imalli keenya yeroonis salaataa wal gahaa jirra saniif inshaallah akkasii du'aay teessanii nu bira jiraadha wanni isin dhaamannu inshaallah warri kannatan gurguddoo rabbi isiniif haa kannu kan kannatin illee gurguddoo rabbi isiniif kanne isin haa kannachiisu akkasii inshaallah nagaa nuuf turaa isiniin jenna du'aayidha wajjin jirra inshaallah du'aay wal quba qabaannaa hanga wal dhageenyutti waan irra geenye boodaas kan walii ibsinu tahaa waan hojjenne hunda inshaallah arkuuf jiraattanii nagaa nuuf turaa isin jaalanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.